eenyutu sii falma. Duuti keessi booda akkuma shaakani akka fakkaataansaa yoo ijaarman gadi amala nu taanaa nugaa karaa dhabe hibboo jennee dhiifna hibboon hiika dhabe ifti dukkanaaree goodaanis tabbaaree maaltu si mudate yaa abdu jabbaaree atoo maatee haftee akka honaa qalmaa ugaa keef kumaa kee eenyutu sii falma. Otoo immoo Oromoof fommaddiidha qortu bakka dhugaan badee barbaacha too joortu otoo haara galfatiin dafqa kee haqattee akkamiin nu dhiiftee bakka galee dhaqxee gaaffii baay'ee qabnaa nutti mi'aa turu eenyutti raatteree galmee akka kee jiru galmee warra hidhamee nama fannuuf dhabe galmee warra sobaan hamdeen isaanii cabe galmee xiqqaaf guddaa galmee maanii geessa eenyutti kennitee eenyu sii qindeessa gaafa hayyuun Oromoo yakka malee hidhamu karaa ba'u dhabee abdiin isaa ciramu gaafa dhiiqiif morkaa Abdul Jabbaar waamu waan dhabe hin simanne dadhabee hin himanne laaqaan keenya seenne gadda ormaa hin seenne sodaa du'a lubbuu ofirraa cabsitee gumaata namummaa saba kee falmite saba kee irra darbee saba biraas ta'u gaafa dhugaan badu garaan kee hin danda'u atoo baatee haftee akka hoolaa qalmaa dhugaa keef kumaa kee eenyutu sii falma galatooma walaloon kun walaloo nataa qaneedha nataa qanee baay'ee galatoomii jechuun barbaada. Dimana Hinsa Buddha Gala Bukuna Oto Asuran Burin Dimana Abdul Jabbar Bura-bura Cunena Nini Kanatina Jeda Warri Ababa Sohima Real and Development Organization Hodana Isa Arab Asarapi Olbahun Dedika Lama Wan Isini Jadi Bawala Arabana Ini Mahamudin Development Organization dhaabbata kichuu tokko bakka bu'ee asitti argamee hojii gaggeessaa dhaabbatichaati. Inni dura Abdul Jabbaariin yaadannoo isaa waggaa tokkoffaa kabajaa osoo hin ta'in akka nama tokko akka nama haqa dhabeetti nama haqa isaa naaf falmaa ture keessaa tokko waan ta'eef galatoomii jedhaan eegee ture sun hin taane. Abdul Jabbaar anaaf hinduun ammayyuu jira miliyoona tokko caala. Abdul Jabbaar akkuma waaqoo guutuu gabrummaa didee qawwee fudhatee bosona seene Abdul Jabbaar immoo daba didee qalama fudhatee dhaddacha dharaa diige. Kanaaf dhaabbanni Soofumar Relief and Development Organization qabxiilee gurguddaa kudhan tokko irratti xiyyeeffatee kan hojjetu namoota rakkoo uumamaaf namtolcheen buqqa'an gargaaru, dubartoota diinagdee hawaasummaa irratti gargaaru, qaama miidhamtoota gargaaru, fayyaa, barnoota, bishaan qulqulluu akkasuma immoo aadaa guddisuu irratti hojjeta. Waan kana ta'eef barnoota irratti ni hojjenna. Kanaaf hireen Abdul Jabbaar barattoota bara kan dhaabbanni kun dhaabbatee yeroo duraatiif iskoolaarshipii biyya keessaa baasii waggaa tokko irraa kafaluuf cheekii qarshii 15,000 kennanii qabadee dhufe harka ishiitiin akkanarraa fudhachuun affeera. Inni biraa qabaabsee wanti jechuun barbaadu galatti namni xiqqoon galateeffanne guddaa sin galateeffatu jedhan. Waa hunda dura ijoollee qeerroo qarree magaalaa Adaamaa kana duras yeroo lama waamicha naa godhani rakkoo hawaasummaa kiyyaan argamuu hin dandeenye saniif soorii isiniin jedha isin galateeffachuu barbaada.
akka Oromiyaatti yaadannoo artist Hacaaluu Hundeessaa kamaatiitiin ala namni godhe jiru isintu godhe galatooma. Akka Oromiyaatti abbaa haqaaf falmee haqa dhabe Abdul Jabbaariif namni godhe gammaatti jiru isintu godhe galatooma. Inni biraa wanti an jechuu barbaadu waan seenaa darbee waan baay'ee haasoftanii jirtan amma immoo waan gara dura haasofnu. Bakka jirtan kanatti mootummaan borisiin facaasa. Ijaarama akkana hin barbaadu waan ta'eef hayyama seeraa qabaadha. Akkuma qeerroo asiititti wal gurmeessaa mootummaa federaalaa irraa ta'u mootummaa naannoo Oromiyaa irraa haa ta'u orgaanaayizeeshinii tokko uummadhaati seeraa heera keessan jalatti hoggansa filadhaati walitti qabama. Osoo isin hin jirre salphanneeyyuu Abdul Jabbaari waggaa tokkoffaan kabajnu Hacaaluu waggaa tokkoffaan kabajnu salphinne nu oolchitanii ulfinnetu isiniin mala akka hin diigamneef immoo hundee jabaa akka qabaatuuf gadhaabadhaa seera mootummaa biyya bulchurraa fudhadhaa hayyama baafadhaa. Inni biraa waa'ee hireen dubbachuu barbaada. Hireen bakka Abdul Jabbaar bu'uun dirqama Abdul Jabbaar nu kenne osoo hin taane dirqama qabsoon Oromoo Abdul Jabbaar itti kufe sun nu kennite. Kanaaf jecha hireef hamilee ta'uun hiree barsiisuun nuti akka dhaabbata keenyaatti gurraandhala 21,2014 ergaman hidhaatii bahee dhaabbata kana dhaabne haa ta'u garuu har'atti humna qabnu waliin madaalchifnee waa waggaa tokko finnee dhufne. Bormoo hanga hireen bakka ilmi Oromoo abbaa haadha qabu ilmi Oromoo abbaa qabeenyaa gahu geettutti immoo biraa namu kuwaadaadha jechuudha. Akka dhuunfaattis akka dhaabbataattis warri itti dhiyaatan hamilee si jajjabeessa kitaaba irraa dubbisku bitaa fi hamilee ta'aa fi yoo yeroo qabaatan immoo naa bashannansiisaa isiniin jedha. Abdul Jabbaar immoo daandii Abdul Jabbaar hindu osoo hin taane daandii waaqoo guutuu daandii elemoo qilxuu daandii laggasaa wadii daandii baarootumsaa daandii akka Hacaaluun faati bilisummaa dhugaatiif hordofanii waan hordofeef ofii boohuu qabna malee Abdul Jabbaar nama bu'aniif osoo hin taane nama ittiin boonani warri sabaaf jiraate akka Abdul Jabbaaritti ol kaa'ee faafama. Hanga dandeettan hundatti garaaf osoo hin taane sabaaf ofiif osoo hin taane uummata keessaniif faayidaa yerootiif osoo hin taane mul'ata fagootiif akka jiraattan amaanaa isiniin jedha. Warri isteejii sa'aatiin dhumate jedhanii galatooma.